trade, travel and diplomatic engagement between the two countries. The announcements came at the conclusion of high-level talks in Beijing, where leaders from both sides signalled a clear intent to move beyond years of tension and toward a more stable, pragmatic partnership. At the centre of the visit was Mark Carney, Canada's Prime Minister, who travelled to Beijing for face-to-face meetings with Xi Jinping, China's president. The talks focused on restoring trust, reopening markets and re-establishing regular exchanges between the two nations after a long period marked by diplomatic friction and economic barriers. The most immediate and widely felt outcome of the meetings was a commitment that will directly affect ordinary Canadians. China has agreed to allow Canadians to enter the country without a visa, removing a requirement that has long complicated travel for business people, students, tourists and families. Speaking after the meeting, the Canadian Prime Minister confirmed the decision publicly. He said, "I'm very pleased to share that President Xi in our meeting today has committed to ensuring visa-free access for Canadians travelling to China." The move is expected to significantly increase travel between the two countries. For years, the visa process has been cited as a practical obstacle to deeper engagement, particularly for small and medium-sized businesses, academic exchanges and cultural cooperation. By removing that barrier, both governments appear to be signalling that people-to-people ties are once again a priority. Beyond the practical benefits, the visa announcement weight. I'm very pleased to share that President Xi in our meeting today has committed to ensuring visa-free access for Canadians traveling to China. China used to be the largest market for Canadian canola seed. We want to not just return to those levels, but to surpass them. And so I'm pleased today to announce that Canada and China have reached a preliminary but landmark trade agreement to remove trade barriers and reduce tariffs. By March the 1st, Canada expects that China will lower tariffs on Canadian canola seed to a combined rate of approximately 15%. Willingness by Beijing to send a clear message of openness toward Canada and by Ottawa to reciprocate through renewed diplomatic engagement. Officials from both sides described, particularly in agriculture, an area that has been at the heart of past disputes. Canada is one of the world's leading producers of canola seed, and China has historically been one of its most important markets. That relationship deteriorated sharply when tariffs and restrictions were imposed, dramatically reducing exports and leaving Canadian farmers searching for alternative buyers. Addressing that history, the Prime Minister spoke directly about the importance of restoring and expanding access to the Chinese market. He said China used to be the largest market for Canadian canola seed. We want to not just return to those levels, but to surpass them. That ambition is central to the new trade framework announced in Beijing. Canada and China have reached what officials described as a preliminary but substantial agreement aimed at reducing tariffs and removing trade barriers that have constrained bilateral commerce. He said, "I'm pleased today to announce that Canada and China have reached a preliminary but land to a combined rate of approximately 15% by early March." Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Damn! Un sacré papa, dis-moi es-tu caché? Ça doit faire faster, my boy. Today's a lovely day in Ethiopia, isn't it, chat? A lovely, beautiful day. Lovely, beautiful Monday in Ethiopia. Unbelievable, chat. Chat, this is the nightlife of Ethiopia, chat. That looks crazy. Yo, Ethiopia nightlife looks insane, bro. Aisho speed Itoophiyaatti walitti fufiinsaan turtii isaa 4:50 oliif karaa yuutuubiisaan daawwannaa isaa Itoophiyaatti taasisee tamsaasa tureera. Tamsaasa Itoophiyaa gara xumuraa jalas miidhagina magaalaa Finfinnee gara galgalaan raajeffachaa ture. Gamoo guddicha Afrikaa ba'aa ol fageenya lafarraa qabuun qophaa ijaajjee mul'atu gubbaa baankii daldala Itoophiyaa irra ba'uun magaalaa Finfinnee daawwachaa ija daawwattoota 275 ol kallattiin ta'anii isa daawwachaa turan biraanis ga'e miidhagina magaalittiis akka gaariitti ibse.
Finfinneen akkasitti miidhagdee ija addunyaatti mul'achuun biyya keenyatti akka boonu nu taasiseera jechuun lammiileen biyyattii biyya keessaa fi alaa daawwannaa Speed Itoophiyaatti taasise kanarratti gama miidiyaalee hawaasummaa garaagaraan yaada isaanii qoodanis danuudha. Maqaan warri baasaniif daariin Jason Watkins jedhama. Maqaa masoo Aishoo Speed jedhamuun karaa miidiyaa hawaasaa beekamtee addunyaa maraa nama argateedha. Dargaggeessi lammii Ameerikaa waggaa 21 kun miiraa fi annisaa adda ittiin dubbatu socho'uu fi waa mara ittiin raawwatuun ajaa'ibsiifatama. Waa ol kaasee dhaadessee himu sagalee guddaa nama rafaayisuun dubbachuu miiraa fi annisaa ho'aan akka nama qalbii dhabeetti waa raawwachuun amala inni ittiin beekamudha. Sirba isaa World Cup jedhuun waancaa addunyaa bara 2022tiif weellisee ture. Dabalataanis sirboota garaagaraa keessatti hirmaateera. Hordoftoonni inni gama YouTube'n horate miliyoona 50 dhaqqabuu fi miidiyaa hawaasummaa maraanuu maqaa guddaa qaba. Speed biyyoota Afrikaa garaagaraa 20 daawwachaa waan ijaan arge ammoo daawwattoota YouTube isaa biraan ga'uuf Speed Days Afrikaan tuuritiin qabatee ture. Daawwannaa isaas tokko jechuun Angoolaatti eegale. Afrikaa kibbaattis ce'ee duudhaa fi hawwattummaa Afrikaanotaa addunyaatti argisiise. Daawwii isaa Keeniyaatti banaan booda gara Itoophiyaa kan dhufe Speed Itoophiyaattis tamsaasa kallattii isaan miidhaginni Finfinnee fi duudhaan lammiilee Itoophiyaa ifee mul'ate addunyaa mara maalaalchiisaa jira. Speed daawwannaa isaa kanaan Itoophiyaan bakka argama dhala namaa ta'uu biyyattiin koloneeffattoota adiirra aanuun mallattoo bilisummaa Afrikaa akka taate bunni kan argame dachee eebbifamtu kanarraa ta'uu fi biyyoota addunyaa danuurraa adda kan ishee taasisu Itoophiyaan ji'oota waggaa 13 qabaachuuf kalaandarii baraa mataa ishee akka lakkaawwattu subachuun ajaa'ibsiifannaa isa. Dachee eebbifamtu kanarraa ta'uu fi biyyoota addunyaa danuurraa adda kan ishee taasisu Itoophiyaan ji'oota waggaa 13 qabaachuuf kalaandarii baraa mataa ishee akka lakkaawwattu subachuun ajaa'ibsiifannaa isaas himaa tureera. As dhiyeenya namoota beekamoo fi hooggantoonni gurguddoon addunyaa baay'een Itoophiyaa daawwachaa jiru. Keessummaan gara biyyattii dhufu martuu simboof miidhagina Finfinnee raajeffachaa jijjiirama biyyattii keessatti saffisaan argamaa jirus wayita ajaa'ibsiifatantu mul'ata. Isin daawwattoota OBN Cyber Media daawwannaa Speed Itoophiyaatti taasise daawwattaniitu laata? Yooyaa ammas yooyaa ilmaan ayyaa bakka jirtan marattuu nageenya keenya kawaaqa koorabummaadhaa koona raamadde sanaa dhaqqabu warra sanii bariheef akkam nu bultan nagaa nu bultanii sanii jannaa warra sanii dhiheellee akkam ooltan. Salaamullahi alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Asham harka fuune nooruu ariiboo qariiboo anaa dhufu welcome to Shoboo Media. Waaquma teenya nu bal'isi waan dubbannu nu miidhagsii marii teenyallee nu eebbisi xumura keenyallee waaqni tolchina. Gamnan waa godhu gamna dhugaa fi arkuu beeku walii akeeku waan walii akeekattillee walii galee alaa gale akkanumatti illee gamnan waa godhu gamna beeytee dursee sharrii fi shira cubbuu as deemtullee ofirraa harkee beekee walii akeekee taa'ee irraa wal mari'atee wal gaafatee mala dhawatee irraa hoofalellee waaqayyo nu haa taasisu. Namni irra dura seenee Ahmad Bashiiri wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jennaani soo dhawoo Ahmad Bashir ambaasaadara keenya kan beeytee dhimma Somaaleetiif gaafa Afrikaadhaati. Baga gammaddee jennaan asumaanuu Somalilaandiin ati ilaarraa abukaattoo taateef yeroo dheeraadhaaf sagalee taa'aa turteef beekamtii argatanii jiranii. Sanuu uummata jajjabaatu beekamtii kanneef jechuun hatti aanuu Laggasa Yooyaa Hawaa Hantar Hussein Jamal Naj Muhammad Abu Ahmed Khanaan dubbifamne baga nagaan dhuftan hundi keessan welcome to Shoboo Media. Kanagaan ulchee nagaan nu abuchuu kanagaan buchellee nagaan nu oolchuu waaqa raas naatoo isaatti arjummaa isaatti waliin dachaaseef galanii isaa haa baay'atu. Waalaikum salaam hundi keessanuu welcome jennaa. Oduu gaddaa qabnu keessaa obboleeyyan lamaan kuni aanaa Muneensaa naannawa ganda beetee heeban laqichaatiin isaa yoon dogoggoroo baadhe. Tarkaanfii qaama hidhattoota mootummaadhaatiin irratti gaggeeffameen addunyaa kanarra aarsaa ta'anii jiranii jarri kun obboleeyyanii isaan lachuu Mustafaan amata 18 obboleessi isaa guddaan amata 40
hedduu nama gaddisiisaa jechuudha wanni nuti oduun gara sirraa dhagaa jiru. Mootummaan tun silaahuu waluu quba qabanii dhagaafin guddoon jirtu. Oduu tana walaabuu broadcasting tu dabarse. Detail isaa yoo rabbiin fadhee keessummaa irratti afeerree bal'inaan irraa haasa'uudhaaf yaalii goona. Oduun achirraa dhufte namoota 14 illee akka hidhaa jiranii fi namni 2 ajjeefamanii jiranii. Ajjechaan irra guddaa harka 190 kan Oromiyaa keessa gaggeeffamaa jiru. Milishumaatu beetee isumaatu abbaa langaa ta'ee abbaa murtii ta'ee mana murtiillee sin geessu jechuudha. Mana murtiillee sin geessu akka beeytan irra guddaan baadiyyaadhaa mana hidhaan qabu. Hojiin milishaadhaa silaa nama seera cabsee beetee qabee sanuu qabii jechuun ugaa ajajni poolisii birarraa itti dhufe qabee poolisiidhaaf geessuudha. Takka ammaa yakka hojjetamuu jiru ugaa harkee qabee geessa qaamni beetee seeraa qormaata irratti gaggeessee carraa ifitti sullee laatee fi abbaa murtiidhaa murtii irratti dabarsa. Nama ajjeesuun heera biyya keenyaatti yoo lubbuun si harkatti badde guddoon tarumaa jechuudha. Ammoo beetee dhimma siyaasallee namitti hidhama malee irra guddaa gara ajjechaan deemanii jara kun ni rashanamanii jechuudha. Hojii qeeshibiriidhaatu irratti hojjetame. Aangoo akkanaa maaliif milishaa beetee jaahila gandaatiif nama hin baratin kutaa afruun qara'in duriyyee gandaatiif qawweetti kannitee kanaan biyya bulchuu dandeessanii jechuudha. Baadiyyaatti akka nama gootan Shaashamannetti ammoo sirna abbaa gadaa kabajanii jechuudha. Harargees tanumaatti deemaa jira. Asiin cidha asiin gadda wal cinaa oofaa jirtan. Garuu akka malee akkatti biyya bulchitan hin beeytaniidha. Shimallis Abdiisaadhaa rakkinni isaa guddaan beeytee Oromoon sanduraas gabrummaa jaluma turte. Ibn Bara Haile Sillaaseedhaatu namni yakka fadhe hojjetellee carraan gara seeraa dhufu numa kan namti gaafa dargillee akkasuma jechuudha. Gaafa wayyaanillee akkasi. Ta'ammaa immoo adda jechuudha. Manuma kee qe'ee ta'e keessatti ulaa ta'e duratti sakhraanni milishaadhaa tarkaanfii sirra fudhata. Atink gadaa Oromoo keessatti namuu waan yaadatamu qaba jechuudha. Obbo Shimallis Abdiisaadhaa reekoordii cabsanii jiran. Reekoordii seera qofaa miti. Seera qofaa kan isaan cabsanii heera mootummaadhaa heera biyyattii cabsanii jiranii seeraas cabsanii jiranii son qofaa reekoordii addunyaatu cabsanii jechuudha. Gadaa isaa keessatti gadaa beetee duriyyee milishaan inni leenjisee bobbaasee ilma namaa galaafattee jechuudha. Umruma teessan gabaabsaa jirtan. Oromoonni dhumtiin sahiiniidha. Nama miliyoon 70 deeru. Abbaan keessan mallasuu isanii fiimee dabree jechuudha. Isanii dhaamee dabree. Oromoo humnaan bulchuu hin dandeessan. Atleast fakkeessuudhaaf illee odoo nama hiitanii bareeddu jechuudha. Odoo qabdanii hiitanii hijibaanillee taatu ragaa irratti baafatsiiftanii silaa hidhuma jechuudha. Wanni seera keessa irra guddaa wanni hayyamu hidhaadha. Hidhuma san odoo gootanii fi gaarii jechuudha. Akkamitti milishaan ufuma abbaa langaa ta'e ufuma beetee abbaa murtii ta'e maatii kee duratti ganda duratti achumatti battalatti si ajjeesuun tuni waan nama ajaa'ibsiiftu tun takka. Lammaffaa sadarkaa beetee araddatti wanni amma deemaa jiru honestly waan uummata warra siyaasaatiin walni hin qabne jechuudha yoo walii hidhatan qabne. Dhimmi gandatti gaggeeffamaa jiru yoo gaa mootummaa aangoo tiikfachuu taate eebar haayyee seeraalallee taatu namaaf galaa jechuudha. Bar milishaan yoo ciree dhokkatti si ajjeesaa jechuudha. Yoo kana laattii si ajjeesaa.
yoo isaa karaa deemu jiru agartee beektee kophee baaftee kannitaa fi jechuudha yoo inni kopheen qaban yoo jaaketa bareedaa sirratti harki baaftee kannitaa yoo nyaata bareedaa nyaachuu jiraatte duraa kaataa fi jechuudha gabroonfataa miilik irra hamaadhaa uummata Oromoo irra keessanii umrii dheertuu qabdanii seenaa jechuudha hin dagatina ibiddaan marfamtanii jirtan Oromoodhaan taphachuun gadaan isaa raawwatee jira. Oromoodhaan taphachuun gadaan isaa raawwatee jira. Mootummaan Sri Lankaadhaa waan haganan geenyaan kuftee jechuudha. Ajjechaa mi beekadhu jireenyaan nuqqaaleen irra warraaqsa hedduu addunyaa irratti kaasaa jirti. Nepool keessatti akkas. Iraan keessatti yeroo ammaa tana keessatti uummanni akkasitti machaa'ee gabbahee beetee humna hidhate dhibbaa ol ajjeesee mootummaa qarree irraan gahe milishaan beetee ilma namaa fuudhee maatii duratti ajjeeseeti miti jechuudha. Jireenyaatu nuqqaaleedha. Biyya teenya dhukkubni warraaqsa namatti warraaqsa kaasisu haa addunyaa gubbaa jiru hundi ni jira jechuudha. Mirgi jiru waan uummata ficcisiisaa beekadhu mirgi siyaasaa hin jiru. Mirgi beektee walitti qabamuudhaa, jaaramuudhaa, hiriira bahuudhaa kun hundi hin jiru. Kana qofa miti. Mirgi jiraachuudhaatu hin jiru jechuudha. Biyyuma ati bulchitu san keessa kaan butee beektee maallaqa namarraa fudhata. Saaminsi deemaa jiru saaminsa laafaa miti jechuudha. Gibira 40 qotee bula irratti ramadaniiti. 10 kanniiti 5 sii deebisaa siin jaa jechuudha. Dhimma mootummaadhaatiin kan gaggeeffamaa jiru. Ilmaatu yeroo ammaa tana keessa jechuu dandeenya. Mootummaan Oromiyaadhaa magaalaa Hukkulu ni jirraa beektee sirna cidha beektee abbootii gadaa bakka adda addatti gaggeessu sirna adda addaa irreechaa matatti godhu magaalaa Hukkulu kanumaan beektee ni jirraa fi jechaa jirtanii jechuudha. Uummanni sana harkaa bahe. Uummanni sana harkaa bahe. Wanni sana amma aanaa muneessaa keessa godhaa jirtan. Heeban Arsee keessa godhaa jirtan. Daangaa quban qabdan jechuudha. Dhiira beektee dhiiraaf godhu kana milishaa jaahila Abu Jahal beektee uummata bobbaaftan kana maa daangarran keenya jechuudha haa Somaaleen irraa deebisu. Honestly, wanni beektee teessan tuni Oromoodhaan ka'aa jechaa jirtan jechuudha. Ka'aa fincilaa. Oromoon ammoo gamnaa jechuudha. Herrega hojjetee eeggataa jira. Ammoo gaafa uummanni kun ka'e godatti san beektee itti dheessitan I don't know. Wayyaaniin Maqalee qabdi. Isan eessa qabdanii waliin harkooteen nyaachuuf yaa Rabbi umrii nu haa kennu. I think Abiy Ahmed wanni jennuun gabaabdutti wanni Oromiyaadhaa tuni liability sittee jira. Boshoon isaa bisaadhaa to'achuu hin dandeenya. Bulchuu hin dandeenya jechuu dandeenya gabaabdutti. Filannootti aanu keessatti I think Hassan Alillee simattanii turtanii maybe isaamaan kan inni jechuudha. Takaas Junaydii isaa dhodhamaa gootatti hin deebifne. Maybe fin abbaa duulaatu irra wayyaa jechuudha. Manguddoon tun ummataas bayti waa sadarkaa kanatti waa hammeenya hin qabdu jechuudha. Garra jabinni gadaa Shimallis keessatti harkaa jiru ammoo waan nama gaddisiisu. Kana dho'isuudhaaf gama xiqqoo booda magaalaa Hararitti amma iddoo biratti kitaaba eebbisuu cidha wayii godhuu speed maallaqa kafaltanii fi biyya alaarraa fiduu kana hundaa rakkattanii jechuudha. Uummata Oromoodhaa yoo qabattan fakkeessuun tun hundinuu isaan hin barbaachisu. Yoo uummata Oromoo hin qabne waa takka harkaan qabdanii beekadha. Drooniin beektee United Arab Emirates irraa dhuftuu fi taankiif matfi waa takka isin hin godhu. Yeroo ammaa tana keessatti faannoon 4 kiiloo walaa dhawaa jirti. Sodaa Oromoodhaatiif isan irraa ta'aa jiran. Yeroo ani amma haasawaa jiru lolli Goojjaamii fi Gondar keessa deemaa jiru. Lolli afaan Finfinnee keessa deemaa jira. Yeroo ammaa tana keessa komaandoon teessanii fi faannoon
beete faannoon dhufaa jirti bara seentee bara giddugala seentee jirti. Kanaaf uummata Oromoo kana odoo tuttuquu baattanii isanumaaf irra wayyaadha. Yoo gaa haala kanaan itti fuftan taate guyyaa guutuu jira beekadhu. Mijuun beetee public opinioniidhaa ta Oromoodhaa xiqqishumaa fi beekadhu. Hudhaa geessee jirti. Wayyaanee nu beetee oduma ummanni Oromoodhaa mijuu tana keessa siiqicaa jechuudha diliite. Gaafa irraan dhangala'e immoo abbaan tokkollee sirraan deebisu. Maasta pilaanii Finfinneedhaati bara uummata Oromoo kaase. Wanni uummata Oromoo kaase roorroo amata 27 tamijuu guuttee irraa dhangalaate sanii jechuudha. Mijuun teessan guutte. Gocha akkanaa meeqaa isanii hafe I'm not sure hin beeku. Maybe amma boodaas 2, 3, 4, 5 dhibba jeesuun keessanii mara. Ammoo itti fufuu hin dandeessanii beekadha. Waa ibiddaan marfamaa jirtan. Biyya keessattis alaanis miskiin Oromoo irraa harka kaafadhaa. Miskiin Oromoo siyaasaa dhiisee jira bara. Jireenya hojii qabsoo jira. Durriyyee beeytee hoota sirraa baafattu. Durriyyee kophee sirraa baafattu. Uummata bobbaaftanii. Durriyyee fumaa beeytee abbaa langaa taatee abbaa murtii taatee dhimma isaatiif fadhiin isaan guutamne qofaaf rasaasaan si ajjeesu. Kana qabattanii Oromiyaa hagamta ilaa yoom bulchitanii I'm not sure. Ammoo akka Oromoo tuffattan kanatti ni haftan seenaa. Hin haftan. Hatattamaaf dhaqqabaa isaniin jala. Bara aangoo irraa bu'aa isanii jechuutti hin jiru. Bara amma Oromoof bu'aa buusuu miti. Lubbuma teessaniif bu'aa buufachuutti hin jirtan. Hani bitaa fi mirgaan duraa fi boodaan ibiddi isanii shidaati nama miiliyoon 70 xuxuuxanii jechuudha. Atis haatee maanuu lolleedha bara moonni isin jechaa jirta. Bara uummanni Oromoodhaa ibidda beetee isanii marsa kana arkeeti isanii nahee jechuudha. Ka'uu wallaaleeti miti. Oromoo harka fudhaa. Yoo haala kanaan itti fuftan ammoo yoomillee jee beetee asirraa isanii shalagullee baadhu warraaqsi jireenyis qaalee beekan yeroo ammaa tana keessa waa ABO fi KFO fi WBO fi faannoo miti. Jireenyi fiifuu faannoo daran beetee shororkee isaatee uummata beetee uummata Oromoodhaatiif sabaaf sablammii jireenyi qaalee fi gibirri keessan jirutti hadheessee jira uummatatti. Uummanni akkanaanuu beetee akkanaanuu karaa barbaaddataa jira jechuudha. Maalayyaa gaa doorsisaa fi hidhaaf ajjechaa irratti dabaltanii fi uummata lamaan kana ajjeesuun mee akkatti mootummaa Oromiyaa fayyadu naa ibsa jechuudha. Hoogganaa ABO'ti miti, hoogganaa KFO'ti miti, hoogganaa WBO'dhaati miti, qaama siyaasaati miti, siyaasaadhaan waliin beeku. So yoo kana hundan ta'in wanni milishaan isaan kanatti ajjeesuu fi dhimma mataa isaatii jechuudha. Bar dhufanii siin jaan jechuudha dukkaanan dhufanii mannan kee dhufanii fidi hagana. Yoo darasanii gaafatte mataa keessaan sidhaa shanee jeetiin beetee mootummaa gabaasaadha. So namni milishaan jibbu hundi beetee namni milishaa gabbaruu qaba jechuun manni Oromoodha. Yoo fadhii isaa san guutuu baateef ammoo gaa tarkaanfii akkana irratti fudhataa jira. Yogaa Oromiyaan pirezidaantiin Oromiyaa milishaadha jechuudha. Kabiyya bulchaa jiru isaan. Gaa hagamta ka gaa obbo Shimallis Abdiisaadhaa tana quba qabaa adoonno. Abiy Ahmed hagamta ka quba qabaa tanan beeku. I think wanni isan kuffisuu ta'u faannoo miti.
wanni san kuffisuu ta'u milishaa ta'isan shakkii takka malee wanni warraaqsa itti aanu kaasuuf ta'u master plaanii miti master militia master milishaan warraaqsa isan beetee to'achuu hin dandeenye kaasuu ta'a milishaadhaan gaa fayyaade yennaa itti fufi haala amma deemu kanaan yeroo dheeraan qabdan bileen kiyya tana I think haganuma bira kutuu lagaa ina fakkaata mee warri biyya jirtan takka takka naa hanna biyya beetee milishaa bulchuu jira Shimallis Abdiisaati miti warri jettan takka takka naa hanna warri lakki Shimallis Abdiisaadhaa Oromiyaa isaatu pirezidaantiidha isaa to'atee karoora isaatiin biitii buluu jirti yoo naan jettan lama naa hanna akka asirraa nan mul'attutti biyya irraa gabaasaan nu dhuftutti pirezidaantiin Oromiyaadhaa gawwacheesi milishaadha I don't know beete Oromiyaa eenyu bulchaa gaa sanuma na fakkaatti jechuudha Muhammad Abdullahi Galatoome master milishaan warraaqsa kaasuuf ta'a faalloo ofirraa sodaatina qaama biraa tokkollee ofirraa sodaatina shaabiyaan isanii dhuftullee jirtu wayyaan isanii dhuftullee jirtu jabina keessaniif adoon taane guddina ummata Oromoodhaatiif sodaa ummata Oromoo irraa qabaniif malee faannoo barwaa fagoo jirtu ammoo yoo beetii Oromoon nun dabarsituudha ta dura yoo humnaan dhufnes Oromoon beetee nu fixxiidha finfinne keessatti bulchuu hin dandeenyudha wanni alatti isaan hambise malee jabina qabaataniiti miti ammoo namni beetee milishaan gabaabdutti beetee marataa ibiddaan taphatu jechuudha milishaan marataa ibiddaan taphatu mana bira taa'ee khafayyaa qabu bira dabra beetee awoo jabu ibiddaan taphata manuma kana gubiinii jeem beetee awoo hayaadaa mana kan itti yaada gaarii jee manatti qabe jaane marataan so milishaan keessan kuni beetee masaraa keessanitti ibidda qabaa jira jechuudha koridara feetan jaartanuu waan feetan fakkeessanuu sirna abbaa gadaa feetan gaggeessitanuu beetee nama jajjabaa biyya alaarraatti fiddanuu hamma milishaan jiru umriin teessan gabaabdu warraaqsi kattaanu master milishaa tanaa galaan biraa kun ayyuu wali takka takka naa hannitan galatooma master milishaan pirezidaantii Oromiyaadhaati tanaa ganumaan bira kunnaa jechuudha oduun itti aanu high speed showing amma speediin biyya dhufee ture laal beetee waan nama gaddisiisu keessa nama miinoo 50 dhiyaatutu laaleeni jechuudha speediin ogaa finfinnee dhufe imeejii biyya tanaa addunyaa irratti garsiisuudhaaf miliyoona meeqa baaftanii irra laffaatanii master milishaan ammoo beetee guyyaatti aanu nama lama qaleeti waan nama daleeydan kana hundaa'u udaan isan dibee jechuudha so rakkoon keessan kanaadha harkuma keessaniin bareeduudhaa fi biyya bareechuudhaa fi addunyaa irratti illee beetee kabajaa argachuuf tattaafattan milishuma keessaniiti isan xiqqeessaa jira meema milishaa agarsiisi wanni warra du'e san agarsiise jechuudha so what's the point beetee odoo ummanni Oromoodhaatu waan speediin beetee biyya tana kabajaa godhuudhaaf addunyaa tana gubbarratti beetee biyya tana maqaatti godhuudhaaf hojii gurguddoo dalage Naamibiyaa dhaqe master milishaan Naamibiyaa keessa hin jiru ara turistiin Naamibiyaatti yaatii jechuudha itti irraa kaapitaalaayiz godhatan South Africa dhaqe ummataa fi mootummaan fayyaa wajji qaban aadaa isaanii nyaata isaanii uffata isaanii fudhatee sirba isaanii sirbee South Africa maappii addunyaa irratti mul'isee biraa dhufe Keeniyaa dhaqe pirezidaantii Keeniyaatu qariibuu jeessa simate qarree fi qeyroon beetee Keeniyaadhaa itti bahanii speed simatanii
Keeniyaa addunyaa kabajaa isii beektee ol kaasanii fi jechuudha. Dabareen teenya nu bira dhufee jechuudha. Maastar milishaan gaabeetee galaana bishaan jala yaasee jechuudha. Waan isarraa arganna jettan arra kabajaan teessan milishaa nama lamaan kan ajjeese. Ummata Oromoo duratti sila haada rarraasuu qabdanii jechuudha. Gabbehee Shimallis Abdiisaadhaa ummata Oromoodhaa dhiifama gaafate. Maastar milishaa kana beektee rarraasee milishaan amma booda akka ummata Oromoo irraa harka fudhatan doorsisuu fi dhufe ajjeesuu akka harka fudhatan godhu. Hoggaa haan beektee speed miliyoon tokko doo fiddani. Ajaa teessan keessaa ba'uu hin dandeessan. Speed tokkoo miti odoo citizenaa kannetanii fi finfinnettu galee jechuudha. Odoo masaraa keessattuu galfattanii. Odoo ministeera turistiidhaatu godhatanii. Turizimii fi aadaadhaa speedii godhatanii maqaa waaqa Oromootiin isanii kakadha. Fokkina wanni milishaan beektee maqaa fokkina milishaan isanii kan hojjetu kana ifirraa haquu dandeessa. Wanni namaan galle haga milishaan beektee ibidda isanirra qabu ummata isanirra kaasu kana arkuu dadhabuun keessa waan nama ajaa'ibsiiftu jechuudha. Anyway, maastar milishaan warraaqsi kattee aanu isarraa ni dhufuu ta'a. Speediin welcome jennaani aadaa Oromoolee haga tokko agarsiise. Silaa Oromoon kanaa olillee qindootee qophootee nurra irra guddaa qottee duudaatu irra fayyadamina fakkaata hoggaa laallu. Haa taatu ammoo haga tokkollee taatu nutis keessa mul'annee jirra. Miidiyaan Oromoodhaa wal cinaa kaa'e jechuudha. Namicha du'e sanii fi ijoollee duute sanii fi speed wal cinaa gabaasa. Even profaayila keessan irratti illee asiin nama du'e kana kaa'aati. Speed jidduu kaa'e laalu balayyeen lamaan kana jidduu speed kaa'e. Speedaaf illee ergaa fi jechuudha. Sirni ati dhaadheessaa jirtu biitii ati dhaadheessaa jirtu beetee lammii fi nyaachaa mootummaan takka haga feetillee addunyaa tanarra kabajaa argachuu hin dandeessu. Kabajaan maddi kabajaadhaa ummata fi kabaju. Maddi kabajaa biyya takka mootummaa takka ummata fi kabaju. Gaafa ummata fi kabajje addunyaa si kabaji. Abiy Ahmed yaadadhu gaafa addunyaa tana gubbaa deemaa turte. Gaafa Oromoon nagaa qabdu Paarisitti, Dubaayitti, Saawud Afrikaatti takkaa ilmi namaa tokko keetitti simatamee hin jiru jechuudha. Arra ilma namaa keessa deemuu dandeessa. Minnesootatti, Washington DC'tti kabajaan kaleessa uummanni Oromoodhaa siilaate san arra harkachuu dandeessa. Bar kabajaa san hunda eenyu si dhookee yoggaa jenne beetee gawwaajjii isaati waliin qabatte mootummaa ta'e keessatti siis xiqqeessanii biyya tanaas xiqqeessanii uummata Oromollee xiqqeessan. Anyway, carraa bareedduu akkana harka keessanii balleessaa jirtan. Asiin beetee abbootii gadaa 14 fixxaniiti amata hanammas deebitanii beetee OBN gubbatti abbootii gadaa argitanii haasa'u gootanii jechuudha. Bar ummata beetee ummata mataa gaggaragalchee deemu jechuudha. Afaman yamshii mukibban alaa wajhihi aadaa jawaaqayyoon. Saboo jaran akkamitti waa murtan jaa akkamitti waa laaltan jaa nama mataan gaggaragalee deemu fi dhaabbatee deemu wal qixxeessitaniidha. Bararra naami biyaan dhaabbattee deemtii kabajaa addunyaa irratti horatte ummata fi wajjin. South Afrikaan ummata fi wajjin daaddaa dhaabbataniiti speed beetee imeejii isaanii addunyaa irratti dhaadheessee jechuudha. Keeniyaan akkasitti nuti ammoo mootummaan teenya mataa gaggaragalchitee deemti ummanni keenya ni dhaabbataa jechuudha. So faallaa wanni sadarkaa gadiitti qotee bulaa keenya irratti hojjetamaa jiru waan faallaadha waan nama gaddisiisu. Daawwiin gaa speed biyya 20 Afrikaa keessatti godhaa jira maqoota Afrikaa hunda ol kaase. Adoonoo biyya teenyarra silaa miidiyaa akka qabu qabaanne gochi arra milishaan aanaa muneessaa keessatti hojjette ispiiduu beetee gabbeetu akka dhiifama gaafatu gootii jechuudha. Biitti tun nama nyaattii jiran wanni dhufee eenyu Nelson Mandelaan.
Nelson Mandela gaafa mana hidharraa bahe biyya teenya dhufee ture. Jeneraal Taaddasaa Birruudhaa kana na ejjise sammuu eessa jira jennaan du'ee jedhanii maaltu ejjise jennaan mootummaa ejjise jennaan wayi biitituun nama nyaatti jedhe. Biitituun nama nyaatti. So gaa adeeroo speed gaa biyya nama nyaattu talaga akkam gootee addunyaa irratti dhaadheessuu dandeessaa I don't know. Ammoo yaalii keetii ulfaadhu gara tuubisi jenna mee haga tokko halaallu itti fufudhoodu keenya. Hayyee oduun biraa gaa waa buna dhugee ture inni buna dhugee sanatti bunni burqaan bunaa Oromiyaadha jechuudhaan gaa Toobiyaa Oromiyaa dubbatee ture wanni sani hinaa fahamtu karaa Yamanii fi Masri irraa kaastee bunni biyya teenyatti argame bunni kun namaatu Arabikaa jedhanii bunni nu maqaan isaati akkamitti Oromiyaa irraa argame jettaniidhaan gaa qeeqa dhiyeessanii jechuudha. Qeeqa dhiyeessanii ammoo deebisaan keenya gabaabdutti Arabni bunni biyya keessatti hin argamne haadeero. Ammoo bunni biyya keessa dhufe malee isan biratti hin magarre isan biratti illee isan bira dhufne. Seenaa mataa keessanii laalladhaa. Ragaan isanii kannaa jechuudha. Ragaan jiru namni buna karaa beeytee Eeshiyaadhaa fide Yamani Oromiyaarraa. Namni ammoo buna fuudhee Awurooppaa geesse Ottoman Empire Turkiidha. Gaafa bunni sanuu dhoysanii akka kontiroobaandiitti fidanii namni dhokotee dhugaa jechuudha. Because bunni kun waan nama mirqaansuuf bunaa fi farshoo Arabni adda wallaaleeti sheekotiin waan nama mirqaansu tokkootu karaa Afrikaa kanarraa dhufe jennaani haraamii jedhanii fatwaa godhanii jechuudha. Haraamii jedhanii fatwaa godhan seenaa qoradha. Haraamii jedhanii fatwaa godhanii nama buna dhuguu harkan yeroo 80 garafanii jechuudha. Bunni akka keessan hin ta'in akkanatti waa beeknu jechuudha. Bunaa fi farshoo adda wallaaltanii jechuudha. So nama buna dhugee garafuu turan. Akkasitti gaa amata 100 meeqa booda bunni kontiroobaandii irraa beeytee halaal ta'uudhaafu jenereeshin irraa fudhatee jechuudha. Maayirratti ulamaa'oota itti aanuutu bunni lakki haraaman qabuu jedhanii dhuganii quraanni kagaaratti dubbisuu danda'anii halkan beetee tahajjudas dhaabbachuu danda'an boqon ibaadaaf nama gargaara bunni haraamii miti jaan jechuudha. So bunaan waliin beeytanii jechuudha. Bunaan waliin beeytanii yookaan bunni biyya Arabatti argame hajjattan taate arkeolojistoonni ammas qorachuu danda'anii bootaanistoonni mee bikkatti dura meeresan nu geessaa jechuudha. Ta duraati biyya teessa waan meeraa hin gaafiif dandeessee jechuudha. Yoo hameeru jiraatillee mee nu barsiisa. Kun chaalenjii saniiti gaafiin gaa akka shabboo miidhatti isan gaafannu hoggaa speed bunni Oromiyaa irraa argame jiru wanni isan jechuu qabdan nuutuu Awurooppaa nuutuu beeytee biyya Arabaa dura fidee Yaman yoo jedhan rakkinan qabdu. Namni Araba buna barsiisee Yamaniidhaa yoo jettan ni fudhannaa jechuudha. Namni beeytee Awurooppaa buna barsiisee immoo warra Turkiidhaatii yoo jettan ni fudhannaa jechuudha rakkinan qabdu. Ammoo bunni kun Oromiyaatii kana karraan muriinaa jechuudha yadeero. Waggaa kana hadiis beeytee musnada hadiisatti hadiisni keessan da'iifa ta'a jechuudha. Da'iifa qofaa miti hijiba ta'a jechuudha. Tanaas haganaan biraa kun. Qabxiin biraa meeshaa beeytee faannoodhaa takana qabamtee Shaabiyaa fi Wayyaaniin deebisaa kanneen jiran. Wayyaaniin wanni isiin jette piipin moqwala xureessaa jirti, nasakkabuu jirti, cubbuun irra keesse malee meeshaan beeytee gara san fe'eef amma faannoodhaaf erga hin jirudha. Mootummaan Eeltiraadhaa immoo olola beeytee lolattiin jalqabachuudhaaf mootummaan tun fayyadamaa jirti malee meeshaan an gara keessan erge hin jirtu. Tunis deebisaa beeytee Shaabiyaadhaatiif Wayyaaneeti. Tanaas agarba gabaabsinee biraa hunnu dubbiin itti aantu waa'ee Chaayinaadhaatii fi Kaanadaadhaati. Chaayinaa fi Kaanadaan Prime Ministerii
والأركان جراني ولي قلتي ولتن دلدلا في اللي هلا بناتني جراني أنا شابو يوك أباتي سنجر سيسا أما أندرجا China خمتشو تري تشوية بريزيدنتين أما أني برايم مينستر كندا دا نجي خيني في China يا جيسي سوجا تري أما تودبره أما تخنا ترامبي ناقلتهم إيجا ترامبي بيتي غودينا شنتمي تكفادا isam gona jem boda akka godina tane firra deema jirani jechuudha akka state America tin makamne ga alternative barbada jirani ga sagubbaadhaan taarifa amma ashura irra khaysee jirti mootummaan America da waan Canada irra gara beetee gara USA da seenu kun ga tuttuqaan tun hundinuu China fi Canada walitti dhiyeessite waliigaltee isaaniitiin gaa waan gara Chinaatti ergaman irra guddaa waan beetee zayita nyaata irraa tocha canola oil firii isiidha gama san erguu qamadii waa hedduu gaa wanni Canadaan qabdu gara beetee China deemti Chinaanis makiinaa elektirikaadha gara Canadaadhaaf fitti hungaa daldalli kuni jijjiirama guddaa fida Sudan Kenya ammoo waliigaltee akkanaatu fi Venezuela irraa namicha qabanii beetee New York geessanii mana murtii geessanii Trumpin gaa waliigaltee kana Canada kanooni fuudhamu muka Canada kan harka micciireeti waliigaltee kana keessaa baasa waliin laala challenge ajaa'ibaati deebisaa Venezuela dha China beetee Canada qabachuudhaan gaa deebisaa kannite fakkaatti ni laallaa jechuudha mee haasoo isaa xiqqoo dhageeffanna. Announced wait. I'm very pleased to share that President Xi in our meeting today has committed to ensuring visa-free access for Canadians traveling to China. China used to be the largest market for Canadian canola seed. We want to not just return to those levels, but to surpass them. And so I'm pleased today to announce that Canada and China have reached a preliminary but landmark trade agreement to remove trade barriers and reduce tariffs. By March the 1st, Canada expects that China will lower tariffs on Canadian canola seed to a combined rate of approximately 15%. Willingness by Beijing to send a clear message of openness toward Canada and by Ottawa to reciprocate through renewed diplomatic engagement. Officials from both sides described, particularly in agriculture, an area that has been at the heart of past disputes. Canada is one of the world's leading producers of canola seed, and China has historically been one of its most important markets. That relationship deteriorated sharply when tariffs and restrictions were imposed, dramatically reducing exports and leaving Canadian farmers searching for alternative buyers. Addressing that history, the Prime Minister spoke directly about the importance of restoring and expanding access to the Chinese market. He said China used to be the largest market for Canadian canola seed. We want to not just return to those levels, but to surpass them. That ambition is central to the new trade framework announced in Beijing. Soga waligalteen isaanii khuri waan gaarii khurima maal yaadachiisee gaafa beela biyyatee nyaati qotee bulaan keenya beetee gargaarsi Canada irra katabee beete Ogga caya isaa taa'u yaa rabbi Canada roobi fororoo Canada I think du'aayin Canada da taqotee bulaan keenya godhe beetee amata meeqa booda rabbiin amma dhageena fakkaata yeroon tun beetee yeroo Canadaan diinagdeedhaan hedduu rakkataa jirtu dhugaa rabbii ibsuudhaa fi namni hedduullee dalagaan qabu jechuudha hawaasa keenya dabalatee uummanni Canadaadhaa jireenyi xiqqishoon ulfaate kamaletti ulfaate wanni lama jijjiirama guddaa uumaa jennee yaadna ta duraa gaaza beetee gara Albertaa jiru kana fidanii jiran gara bahatti gara Atlantika fidanii jirani so Chinaan gaaza sanis bitachuu jirti san gubbaadhaan amma gaa wanni qonnaa kunis kan beetee gara Chinaatti yoo fe'amu taate daldalli isaanii akka maletti oowwu ta'a kunis gaa waa hundaa hundi kaasa stimuleetii godha ikonomii beetee Canadaadhaa kamuu gahan hirribaanii kaasa dalagaa hedduu uuma
gaa dalagaa hedduu uumuu san keessattis gaa hawaasni keenyaa sakarraa fayyadamu abdii guddaa qabna gaa akka shabboo miidiyaattis yaa rabbi waliigaltee tana tagalma geessu godhii waliigaltee tanallee tateessu godhi jenneeti bira qonna. Dubbii Iraanitti waggaa dhufnee Iraan gaa aggaammiin sana ammallee irruma jira haa taatu ammoo Tiraamp akka duraan dhaadatu sanii miti xiqqoof booda deebi'ee jira xiqqoo waan qalbii bitatee nan fakkaata haa taatu ammoo biitii Iraan beetee biyya tuttuqan sanii miti Iraaqii miti Siiriyaa miti Yamanii miti amma Suudaanii miti jechuudha biyya yoo tuute naman xuuxu yoo xuuxe ammoo dhukke sirraa haaftu jechuudha. Gaa waliigalatti akka amma arkitan kanatti doonii xixiqqoo tanaani bidiruu guddoo beetii xayyaara baadhattu san biliyoona tokkoo san dhukke irraa haasuu danda'an. Anyway, hedduu warfeeriin isaanii warfeerii very smartiidhaati. Hunamma humna beetee bishaanii humna garbaa isaaniiti so maarinni isaaniitis is very amazing. Air Force isaaniitis drooniif waan adda addaa uummatanii jawaan rakishaa. Kunis amma very cheap garuu is a new warfare. Tooftaa lolaa indigenous ta'e uummatan waan Ameerikaan biliyoonaan tolchitu isaan ammoo waan beetee doolaara $10,000 15 tolchan amma $5 tolchaniini ifirraa faccisaa jiranii jechuudha. Misaayilli isaanii illee akkasii misaayilli isaanii khayra qaaliidhaa doolaara $100 ammoo isa ifirraatti dhokkitu $1,400,000 jechuudha. Walakkaa hubataa jirtani so gaa mathematics illee waggaa teenyee ilaalle lolli Iraan hojii gootu very expensive. Isin $100 katolchitee qabdii misaayila $20 jira. $20 kana si darbiti ati $20 kana buusuudhaaf egaa habbaa 10 yoo jala darbatte $1,40,000 baafte. Lolli guyyaa 12 misaayila isii san beekte harakishaa katti sanuu misaayila dullacha ergaa turte. Harakishaa dullacha erguu turte. Misaayila saniin buusatti egaa Yahudaan biliyoona meeqa Israa'el baafte jechuudha. So tooftaan lolaa Iraan tooftaa jarri qopheeffatan irraan adda abshaala san qofaa miti jeneraalli Iraan haasoo isaa keessatti wanni inni jee maali Hitler akkuma beekte amma Tiraamp kana dadhabanidha. Ana jeeti beekte rabbi isa haasee Raashiyaa weerareedha. Raashiyaa san seeneeti booda Raashiyaa moohu miti Jarmanuu walakkaa isii dhabeedha. So jeneraaltichi jaarsi kun wanni inni jechaa jiru akkuma Raashiyaan beektee Jarman Raashiyaa seentee cabxetti addunyaarraa ifiifuu bikka lama cabxetti yoo gara keenya kan dhuftan taate akkuma Jarman saniituu isan afataadha. Ameerikaan kana booda biyyan taatuudha. So gadhaadannoo ajaa'ibaati wanni inni godhe tana boodan dabrinii rabbi si baase as biran kutinii بهج أملاك أنا بشرى سكان بيرم كتير هذا رأوا كأي تشوف جراني هذا النون إيران مو وانا مسوداكس هاسو إسا خيسة تمو نبرا ونتيدي سعودين والله خينيا هريرو بريدا وجيك أمنا قطر وجيس يونايتد عرب إمريت وجيس جرا خنا هوندا وجي أومان وجيس خبجا ورقود وجيك أمنا أمو يو بيتي أمريكان رساسة تكوغار خينيا دو خافته دا بيجتان هونداو مورا ورانا أمريكا دا سعودي خيسة داوداف أومان خيسة داوداف قطري في يونايتد أمريكا خيسة داوداف خليج هنا خيسة داوداف أكا أولان كنون دي نور الله اللي إفدور إبسنا دا ميغا هاسو سادا كيفن You should go back. Do not come any further than this current position. If we start moving, we won't have any talk of ceasefire or anything like that. We are
explicitly telling you right now about the blows you've dealt, the damages you've inflicted over these 50 years. This is despite all the decency and strategic patience we are showing. You are not paying attention. If we fall back into that sacred defense phase, the war from the second year onwards, be assured that serious problems will arise for you. Stop right here, turn back. The Iranian nation is a very conscious, noble people, not seeking war. But if it reaches that critical point where it must complete the task, then other events will certainly unfold. Of course, we will preserve our brotherhood and friendship with Saudi Arabia, with the UAE, with Bahrain, with Qatar, with Turkey, and with Iraq. But none of your bases will ever be safe or secure in these nations. Always looking at this, I'm reminded of Hitler's armies stuck in Russia's snow. After that defeat, Hitler couldn't even hold on into Germany itself. Half of Germany was lost. They go this in. They don't realize that Iran is as formidable as Russia's winter. The more Trump pushes himself forward, the worse his situation becomes. If he had stepped aside after the 12-day war, he would have truly understood the gravity of the incident. We recommend that you should go back. Do not come any further than this current position. If we start moving, we won't have any talk of ceasefire or anything like that. So jaarsiga haasoo jajjabaadha jechuudha haasoon isaa laadannoo laaftuudha miti. Keessatti illee konfidensii ni argina, tuffiis ni argina. Siif hin galtuu jaani bara. Amata 50 olii fi si obsineedha. So Iran waan gurguddaa haasoo jirti jechuudha. Amata 50 ol mataa qaqqabannee si obsineedha. Wanni si obsineef illee beetee horfaawaa turreedha, qophaawaa turreedha. Arraa immoo kan uxuuxan taate deebisaa gahaa si kannina. Beetee Bahreenitti, Saudi Arabia, Oman, Qatar, even Turkittuu beezii amma booda beezii waraanaa qabachuu dandeessanidha. By the way, waraana hedduu fi'aa jiran waan irraa Qatar irraa Ameerikaan baasaa jirti. Dubbiin Iraan dubbii lallaaftu miti. Khabiraa gaa wanni inni jedhe nu beekan amma achi akka dheengaddaa sanitti nurraa dhaaballee jechuun dandeessanidha. Jaarsummaa sin fudhadhuuna yoo kan lola kana jalqabu taane bikkaan geenyaa beekaadhaadha. I think jarri seenaa hojjechuudhaaf muratee jira jechuudha. Gaa dhaamsi kun Trump bira akka ga'u abdii guddaa qabna. Trump illee ammatti waan jarjara qabu natti hin fakkaatu. Cabbiin Hitler nyaatte san Ameerikaas ni nyaattiidha yoo kan Iraan dhufan taate. Jarman addunyaan qabadheetteeti ta'ifiitu dhabdeedha. Ameerikaanis Iraanin qabadheette guutuu biyya Arabaa kana keessaa nuti isin guusinidha. Gaa I don't know wanni surprise biraatis gaa akka inni ibsutti waa hedduu dubbachuu fedhan uummanni Iraan kun gamna akka Arabaa sanitti beetee Arabaa fi hote duudaan tokko ni shallalaa jechuudha. Arabni suuma xiqqoo qabuuni goraawu afaan Arabaatiin jechuudha. Naxnu fi الحرب الله أكبر بلو jechuudha. Arabni afaan beetee dhaadachuma guddata malee lafarratti immoo hojii keessa jiru jechuudha. Sila akka dhaadatan faannoon arraa kiloo jirti jechuudha. Sila akka dhaadatuun Arabni Falastiin arra beesa baatee jirti. Ara goraan Arabaa tuma hote duudaa sadi beetee naannoo afaan Arabaatiin guyyaa biraatiin sadii geeraan afaan Arabaatis guyyaa biraatiin isan dhageessisa. Iraan ammoo dubbattu biyyan dubbanne hojiidhaan agarsiiftu jechuudha. So it's not easy target. Yemmaatti bal'aa woof jedhanii wallee afaan Amaaraa takkaa jira. Shimbirroo nyaadhamne jechuudha. Ijumaan laalta malee nu hawwita malee tuquu dandeessu. Gaawari boodara dhuftaan galatooma Khadiir Muhammad akkanumatti illee Khaalidin arge. Khaalid yoo ta'an isin agarre baga nagaan dhufte adeeroo Khaalid welcome. Birkii sabaa galatoomi
شكري ودي خيسا نوغا وري الأفتان welcome to Showboy Media Selinjana jara ga sagata ta yatara nura gudi fadda tan waqabna taafte isqa walid dachana ya rabbi je tarati fa mo khaisan gala tawfanna nagawa kaysan thank you